ejjitoota waaqayyoo hin adaba. Nagaan fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa baay'atu. Ashama akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti waaqayyoof galanni ulfinnaa ta'u. Ejjitoota waaqayyoo hin adaba. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 19. Guyyaa har'a kana sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Sagaleen kun ulfaachuu danda'a. Garuu waaqayyoo hin adaba. Ejjitoota mana waaqayyoo keessa dhaabatanii ejjan. Warra ulfina waaqayyoof kan hin taane hojjetan. Warra barsiisan taane barsiisan. Warra ijoollee waaqayyoo yookiis hojjettoota waaqayyoo garan taanitti oofan. Warra maqaan isaaniif hojiin isaanii waliin fakkaanne waaqayyo hin adaba. Isinitti ulfaachuu danda'a. Isin fayyada garuu utuma isinitti ulfaatu ameen jedha. Namni irraa fayyuun isaaf ta'u haa fayyu. Namni irraa hiikamuun isaaf ta'u irraa haa hiikamu. Namni jireenya barbaadu. Namni dha'icha waaqayyoo ooluu barbaadu. Namni dheekkamsa waaqayyoo ooluu barbaadu. Sagalee kana dhaggeeffatee irraa haa fayyu. Maqaa gooftaa Yesuusiin isiniif haa ta'u. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 19 kana kaasee amma nan dubbisa akkasidha maqaa gooftaa Yesuusiin. Ergichi ani hojii kee, jaalala kee, amantii kee, warra kaan gargaaruudhaaf of kennuu kee, obsaan danda'uu kee, hojiin kee inni booddee kanaa immoo isa duraa irra caaluu isaa beeka. Garuu dubartittii Izaabel jedhamtu ishee ani raajiidha ofiin jettee barsiiftu. Ishee hojjettoonni koos gaala mootummaatti akka jiraatan qalma waaqayyoolii tolfamaniif dhiyaate akka nyaataniif wallaalchisaa jirtu. Calluma jettee dhiisuu kee kana si irratti argadheera. Ameen. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Akka jedhu lakkoofsi 19 kaase. Ergichi kami? Ergichi ani hojii kee, jaalala kee, amantii kee, warra kaan gargaaruuf of kennuu kee beekeera. Isa duraa sana caalaa hojiin kee amma akka caalus beekeera. Garuu dubartittii ishee Izaabel jedhamtu. Dubartittii ishee Izaabel jedhamtu. Ishee ani raajiidha ofiin jettee barsiiftu. Isheen raajii miti. Isheetti waaqayyoon dubbanne. Ejjituutti waaqayyoon dubbatu. Sobduutti waaqayyoon dubbatu. Nama waan ulfina isaaf hin taane hojjetutti hafuurri waaqayyoo irra bu'uu miti naannoo isaatti hin dhiyaatu. Hafuurri waaqayyoo hafuura qulqulluu waan ta'eef hafuura xuraa wajjin waliin galu. Hafuurri waaqayyoo hafuura fayyisu waan ta'eef isa xuraa wajjin waliin galu. Bakka xuraa'aas hin taa'u. Iddoon taanettis hin argamu. Waaqayyo si haa oolchu. Kanaafuu ishee ani raajiidha ofiin jettee barsiiftu. Ishee hojjettoonni koo gaala mootummaatti akka jiraatan gootu. Ishee akka isaan hafuura waaqayyootiin hin gaggeeffamne gootu sana. Ishee faallaa koo barsiiftu sana. Maqaa gaarii kana ofirra keessee hojiin ishee garuu hojii cigaasisaa, hojii dukkanaa'aa, hojiin taane. Ishee hojjettu sana qalma waaqayyoolii tolfamaadhaaf dhiyaate wallaalchiftee ishee nyaachisaa jirtu kana. Calluma jettee ilaaluu kee garuu sirratti argadheera. Kana gaariin goonee adabuu qabda turteedha. Cal jettee dhiisuun qabdu kanaa'edha. Wanta gaarii sabni sun godhes waaqayyoo dubbateera. Jaalala kee jedhe, amantii kee jedhe, warra kaan gargaaruudhaaf of kennuu kees beekeera. Garuu dubartii kana dhiisuu kee, ishee saba koo dogoggorsitu, ishee hojjettoota koo mogolee buuftu, ishee mana waaqayyoo keessaatii dhaloota kana gadi baaftu kana maqaaf irra keesse akka namoota bara kana
ani raajiidha, ani faarfataadha, ani siingeriidha, ani maalidha jechuudhaan garuu gochi isaanii maqaa isaaniitiin faallaa kan ta'e, garuu hojiin isaanii maqaa isaaniitiin faallaa akka samiif lafa kanaa walirraa kan fagaatu isa akkasiiti jechuudha. Waaqayyo isin haa gargaaru. Hidhaa kanatti qabamtanii jirtu yoo ta'e isin haa maaru. Isa kana sirratti argadheera Waaqayyo. Sirratti argadheera. Ani yaada garaa ishee akka geddarattuuf yeroo kenneef hin ture. Isheen garuu gaabbitee gaala mootummaa isheetti deebi'uu hin barbaanne. Eenyu? Egzaabeel sun. Egzaabeel suni ani yeroo kenneef hin ture. Dhiisi jedheen ture akka isheen deebituuf. Isheen garuu kana dhiisuu hin barbaanne. Isheen deebi'uu hin barbaanne. Hojiidhuma ishee isa xuraa kana amaleeffatte. Isuma ani ciiga'uu kana hojjechuu amaleeffatte. Isumatutti toleedhe. Isheen deebi'uu hin barbaanne gaabbiteedhe. Kunoo ani akka isheen dhukkubsattee siree irra ciiftu nan godha. Akka isheen dhukkubsattuun ishee godha. Nan adaba nan dha'a jechuu isaati. Akka isheen dhukkubsattee siree irra ciiftu nan godha. Warra ishee wajjin ejjan immoo gaabbanii hojii isheerraa yoo deebi'uudhaa baatan rakkina guddaa keessa isaan nan buusa. Warra ishee wajjin ejjanis nan adabaadhe. Yoo isheerraan baranneedhe. Ila Waaqayyo gaafa biyya lafaa kanaa irratti nama adabu. Gaafa inni akka namni hin banneef nama adabu. Namni ofirratti hin beeku. Garuu Waaqayyo deebisuudhaaf, leenjisuudhaaf, akka namni hojii isa xuraarraa deebi'uuf. Waaqayyo garuu yeroo yerootti nama sitti ergaa, sagalee isaatiin sitti dubbata, hiriyaa kee keessa goree sitti dubbata. Garuu dhageessu yoo ta'e akka ati dhukkubsattee sireetti galtu si godha. Akka tachiin kaane si godha. Akka salphinni achitti si argatu si godha. Du'a bara baraatiin akka ati duutu si godha. Dha'icha bara baraa sirra kaa'a. Waaqayyo gooftaan namaa oolchu. Gooftaan isinaa oolchu. Gooftaan anaana oolchu. Dheekkamsi Waaqayyo ulfaataadha obboloota ko. Gaafa Waaqayyo namatti dheekkamu eenyutu namaa araarsaa? Gaafa Waaqayyo namatti dallanu eenyutu namaa araarsaa? Eenyudha inni Waaqaaf nama kana gidduu goree namatti walitti araarsuu danda'u? Ulfaataa. Eenyu waammatta gaafa sana jaarsummaa? Hin jiru. Gaafa inni sitti dubbatu dhaga'i. Gaafa inni si barsiisu dhaga'i. Dhiisi waan inni siin jedhe dhiisi. Waan inni ciga'urraa fagaadhu. Waan inni jibburraa fagaadhu. Ijoollee ishees dha'ichaan nan ajjeesaa jedhe. Ishee qofaa miti. Isheen dhukkubsattee akka sireetti galtu godha. Ijoollee ishee dha'ichaan nan ajjeesaa jedhe. Kanaanis waldoonni kiristaanaa hundinuu ani yaada namaa fi garaa namaa fonqolchuu ana ta'uu isaa beekuuf jiru. Yaada namaa kan beeku ana ta'uu isaa waldoonni kiristaanaa hundinuu beekuudhaaf jiru. Gaafa kam? Gaafa warri ishee wajjin ejjan adabaman. Gaafa isheen ejjitu kun dhukkubsattee sireetti galtu. Gaafa ijoolleen ishee dha'ichaan dhuman waldaan kiristaanaa ani yaada namaa fonqolchuu yookiis beekuu akka hin danda'u hundumti isaanii hin beeku. Hin beeku. Beekuuf jiru. Ani immoo tokkoon keessaniif akka hojii isaaniitiitti kennuufan jira. Ani immoo gatii isaaniin kennaa fedhe. Waaqayyo gatii keessiif kenna. Gaarii goonaan gaarii argatta. Hamaa goonaan hamaa argatta. Ila gaarii goonee gara Waaqayyootti deebine Waaqayyo duukaa deemu Waaqayyo nu barsiisu. Gooftaan laphee cabaa nuuf kennu. Yaada deebi'aa nuuf kennu. Deebi'aa warri maqaa raajummaa baattanii, maqaa lallabaa baattanii, maqaa paasterii, maqaa eenyu, maqaa qeesii baattanii waan hin taane hojjettan deebi'aa. Waaqayyo sin haa maaru. Fayyaa maqaa Yesuusiin. Shaaloom.
eebbifa.